Gaazexaa Adda Bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irratti ilaalchisuun kenname qabna. Akkuma yaadatamu Adda Bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo waggoota dheeraaf mootummaa Itoophiyaa waliin gochaa ture hagayya 2018 keessa dhaabee gaafii Oromoo gulantaa haarawatti jijjiire. Kunis gaafii Oromoo gulantaa haarawatti jijjiiruudhaan qabsoo karaa nagaa fi marii siyaasaatiin mirga dimokiraasii fi mirga hiree murteeffannaa kabachiisuuf yaadameeti ture. Akkuma kanaan hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoos baatii fulbaanaa 2018 keessa magaalaa Finfinnee Itoophiyaatti deebi'uun ni beekama. Yeroo sanitti sabni keenya ce'umsa eeblaa 2018 irraa eegalee waggaa 2 jaamee itti seename. Filmaatni walabaa fi haqa seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif gaggeeffamaa jaamee yaadamee ture. Garuu abdiin kun dimismisee dhumarratti dukkanaa'uuf yeroo dheeraa ittiin fudhanne. Paartiin biyya bitaa ture akkuma injifannoo rakishaan mormitoota siyaasaa biyyatti galche jee argateen otuu yeroo itti hin kennin ABO irratti olola hamaa jalqabe. Ololli karaa sabaa himaa yookaan sooshaal miidiyaa fi miidiyaa mootummaa akkuma hooggantoonni dhaabaa fulbaana 15/2018 biyyatti seenan guyyaa muraasa keessatti eegale. ABO'n marii karaa nagaatiif dursa kennee carraaqaa jiru sadarkaan duula propagaandaa fi ummata burjaajestuu kun osoo hin turin ol guddatee mootummaan waraana karaa dhihaa fi kibba Oromiyaatti bane. Asirratti kan hubatame mootummaan waliigalteen hagayya 2018 keessa Asmaraatti taa'een faallaa deemee waraanni xumurame loltoonni bilisummaa Oromoo akka humna nageenyaa fi poolisii biyyaatti makamuu akka hin feene mootummaan humna loltuu bilisummaa Oromoo ummatatti dabalee nagaa buusurra lolaa fi jeequmsa itti uume dhimma bahuu fi waraana bilisummaa Oromoo fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo jidduu hariiroo ture sababeeffachuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo siyaasaa karaa nagaa keessa ala taasisuun shiroota dhuma hin qabne itti fufe. Lola mootummaan Oromiyaa keessatti gaggeessaa jirutti dabalatee dhibeen COVID-19 dhufuun mormitoonni siyaasaa akka daran dadhabanii filmaata hagayyaa 2020 yaadamee ture akka hin qophoofne taasise. Balaan dhukkubaa kun filmaata biyyaalessaa irratti dhiibbaa qabaatullee sababni guyyaa filmaataa dheeressuu dhiyaate hundee seeraa fi adeemsa siyaasaa keessatti gaaffii guddaa kan uumedha. Gama seeraatiin yoo ilaalle heera biyyattii keessatti yeroo paarlaamaa dheeressuuf kan nama dandeessisu hulaan banaan waan hin jirreef yeroo filmaataa dheeressuun humnoota siyaasaa hunda waliin ta'uudhaan murtii siyaasaa haaraa gochuun barbaachisaa ture. Yaada kana ammoo mootummaatu fudhachuu dide. Akkuma mormitoonni yeroon filmaataa seeraan alaa dheeressuu sirrii miti jaanii mormiin jabaateen jidduutti aartistiin Oromoo qaroo fi jaalatamaa kan ta'e aartist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame. Akkuma kun taheen miseensota hooggantootaa fi deeggartoota jaarmilee siyaasaa mormitootaa hidhuu fi dararuun daran babal'atee jabaate. Hooggantoonni jaarmiyaa mormitoota bebbeekamoon sadarkaa olaanirra jiran bitaa fi mirgaan akkasuma giddugoleessaan osoo hin jeein jumlaan hidhuun itti fufe. Angaar'aatti ajjecha aartist Haacaaluu fi namootni siyaasaa bebbeekamoon ajjeefaman qaama loogii hin goonen otoo hin qoratamin jira. Mootummaan ummata hiree murteeffannaa ofiin of bulchuu lammiileen Oromiyaa fi kibba Itoophiyaa gaafachaa jiran irratti gocha suukanneessaa kana raawwachaa otoo jiru itti dabalee garaagarummaa ilaalcha poolitikaa marii fi falmii siyaasaatiin furuu irra lola Oromiyaa keessatti eegaleen san gara biyya Tigraay keessatti ceesisuun lola bal'aa labse. Akkuma uummanni beekuu fi seenaa keessatti galmaa'ee jiru Adda Bilisummaa Oromoo firummaa TPLF waliin gonkumayyuu hin qabu. ABO'n dura bu'aa jaarmiyaa siyaasaa ta'ee waayiloota isaa waliin mootummaa TPLFtiin hoogganamu itti dabalee ammoo EPRDF of yaame mormaa ture. Garuu dhugaa jiru yoo laalle lolli Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufiinsa lola Oromiyaa jilbeeffachiisuun gaggeeffamaa jiru ta'uusaa hubanna. Erga kufaatiin dippiloomaasii qaama biyya bitaa jirurra gahee fi mootummaa United States rakkina hidhaa laga Abbayyaa furuuf akka gidduu galu walii galameen booda hariiroon Itoophiyaan Suudaan waliin qabdu cabe yeroo ammaa lola guutuu biyya ollaa biraa waliin qabaatuuf qarqararra gahameetii jira. Kan keessa jirru biyya miseensotaa fi hooggantoonni jaarmiyaa poolitikaa bilisaa ta'anii
haqaan mirgaa fi dimokiraasii biyyaaf hojjetan qaama biyya bituutiin jumlaan itti qabamanii haala suukanneessaa keessatti dararamanidha. Kunis otoo karaa mana murtii guutuutiin bilisa ba'anii jiranii yeroo tokko tokko ammoo warri mootummaaf dhaabbatanii abbootiin alangaa jara kanarraa himata kaasanillee yerootti bilisa ta'uu nafee namootni hidhamanii taa'aa jiranidha. Kan keessa jirru biyya waajjirootni jaarmiyaa mormitoota politikaa teessuma waaltaa isaanirraa hanga godinaa cufamanii humna biyya bituun weeraramanii to'atamanidha. Egaa waliigalatti haala akkasii kana keessatti biyyattiin kan filmaata biyyoolessaatiif qophaa'aa jirtu. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi qaamota kana keessaa qooda qabna jedhan kan yaadachiisuu feenu filannoo jechuun waa'ee guyyaa filannoo dhaqanii sagalee kennanii qofa miti. Filannoo keessatti hedduun barbaachisaan tartiiba filannoon sun ittiin qophaa'ee fi akkaataa filannoo san bira gaamee qulqulleessuudha. Haqaa fi amanamummaan filannoo fi sirni dimokiraasii guyyaa filannoo dura sirna filannoo itti gaggeeffamuu fi hojii sadarkaa adda addaatti raawwatamuu qabuu fi hojii loogii malee qooda fudhannaa jaarmiyaalee mormitootaa irratti hundaa'a. Filannoon tokko kan ittiin madaalamu adeemsa sirna filannoo san keessatti jalqaba hanga dhumaatti raawwatameedha malee guyyaa filannoon sagalee dhoksaan itti kennamee akka hin taane hubatamaadha. Filannoon haqaa fi dhugaa irratti hundaa'e kan gamaagamamu adeemsa filannoo san keessatti ta'e kabajamu mirga mormitootaa fi haqni jiraachuu loogiin dhabamuu fi kaaniifis qaama bilisa ta'een tartiibaan raawwatamee hordofamuu isaarratti hundaa'a. Adeemsi kunis mormitoota hundaaf dirree siyaasaa banuu fi akka bilisaan socho'an eeyyamu miidiyaa bilisa ta'e hunda walqixxummaan tajaajiluu fi boordii filannoo fi qaama seeraa bilisa ta'e loogii tokko malee hojjechuu feesisa. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e itti bahiinsi filmaata yookaan election resultiin Itoophiyaa ammaa kun dursee kan beekamedha. Nama haqarratti hundaa'ee ilaaluuf haala biyyattiin amma keessa jirtu kana keessatti filmaatni kun gaggeeffamuu kan hin qabnedha. Sababa warri biyya bulchina jaanii of yaaman filmaata kanarratti cichanii jiraniif nuti mootummaa filatameedha jaanii of moggaasuu fi nama amansiisuuf qofaadha. Kanaa achi sababni filannoo qabeenya guddaan gaafatu kan gargaarsa biyyoota adda addaa fi qabeenyaan biyyattii hiyyeettii kana otoo ummanni miliyoonaan lakkaa'amu beelawaa jiru qisaasamuuf dantaa warra biyya bituutiif malee sababa biraa hin qabu. Kanarraa kan ka'e ABO'n kan itti amanu tokko filmaata haqaa fi bilisaa gaggeessuun haafuuti haalli amma biyyattii keessa jiru sadarkaa dhumaatiilee mirga dimokiraasii akka hin jirredha. Lama haala waggoota lamaan dabran keessatti ta'e walakkaa isaa armaan olitti caqafame irraan kan ka'e itti bahumsi filmaata kanaa filmaata haqaa bilisaa fi kan hunda bakka bu'u ta'uu waan hin dandeenyeef qaamota dubbiin ilaallatu biratti fudhatama hin qabu. Sadii yoo filmaatni kun hin gaggeeffamnellee rakkina siyaasaa gurguddoo ta'anii fi waldhabdee biyyattii keessa jiru furuu irratti jijjiirama inni fidu hin jiru. Kanaaf ABO'n filmaata dhufu kana qooda fudhachuu irra mootummaan dirree siyaasaa itti dhiphisuun ugguramuu irraan kan ka'e gochaa mootummaa irraa akka hin hirmaanne taasifamuu isaa ibsina. Kunis kan ta'e sababa paartiin badhaadhinaa otoo beekuu qooda fudhannaa siyaasaa irraa nu dhiibee iyyannoo keenya yeroo hunda gurra kennuu diduu irraan kan ka'ee fi qooda guddaa paartii badhaadhinaa fi waayiloota isaatiif argachuu waan qindeeffamanidha. Haa ta'uti haalota waan armaan gaditti caqasaman guutuu fi gaafilee haqaa kan jaarmiyoonni mormitoota siyaasaa gaafatan deebisuu fi rakkinoota uummata bal'aa furuu yaaluun adeemsa dimokiraasii biyyattii gargaara jennee amanna. Tokko hidhamtoota siyaasaa hunda haal duree tokko malee hiikuu. Lama waajjiroota jaarmiyoota mormitoota siyaasaa yeroo ammaa cufamanii to'annoo humna biyya bulchaa jiruu jala jiranii banuu. Sadii yeroo ammaa biyyattii guutuu keessatti adeemaa kan jiru uummata hidhuu dararuu fi ajjeesuu dhaabuu fi marii hunda hammate gaggeessu. Afur qaamotni kan akka boordii filannoo mana seeraa fi murtii nagaa eegdota akka bilisa ta'an wabii kennu. 5 marii siyaasaa yookaan political dialogue kan hunda hammatee fi itti bahii isaa furmaata rakkinaa politikaa biyya kanaa kan ta'e akka jalqabamu taasisuudha. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Bitooteessa 8 2021.